Cila keeysan bareechuu dhufne hirmaanne gamanaaf gamaani guyyaa gammachuu gaa'ilati qaxalee misirroo lamaani horaa buulaa wajjin jiraadha isinin argatin hamaani alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leymani alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leymani Bismillah eegaluun amala dubbif yaaroon ol kaa'uu lafa jirkaa dubbiti yaa banachuuf furtuu qulfi tan duraan cufa alhamdulillahi galanni rabbi khiyyaa isaatti hafa salli rabbi khoo ala nabi namuha jannu meedaddafa duratu durina fubadha khaysatu barguyaan arrafa khoflatin saseqa dubbadha qalbirra gammachu naslufa obboleysi khoo jaalalleesa waan fuudhe fullisaanattifa baga gammaddannuuf gammada Dayman saatiif Ustaz Mustafa baga gammaddannuuf gammada Dayman saatiif Ustaz Mustafa jaalaltii diiniin ijaaramte isiidhaa tan jiru ibsitu jaarmeyaa fakkii gaarii qabu tan jaalallee waliif obsitu warra wal argachuun guuttatu fadhii waan lubbuunsaa hawwitu wal argachuu qofaa kaayyoonii wanti birhumaatti hin fakkaatu guyyaan jaalalaa miidheeffame kan jarri wal arguuf dheebotu hayyamaa rabbiitiin fudhate mana isaaniitti wal galfatu jaalalaa shakkiin jidduun jirre warra lubburraa wal jaalatu dandamaa walirraa hin cinne kan guyyuu arkee wal daawwatu dandamaa walirraa hin cinne kan guyyuu arkee wal daawwatu koriidarri jalaana dhufe singiloonni karaarra maqaa harka qalleeyyi jaalalaatiin baana hirribarraa dammaqaa misoomni jaalalaa haa cimu daddafaa warra soddaa dhaqaa tanarra koomentiin barbaannu isinirraan qeebalnu qeeqaa zamanaa fedhinnaan guutame meeshaan sammuu dhaloota jeeqaa sababaa jaalalaatiin dhabaa jirra bar namoonni waa meeqaa xurii qalbiisaa booreessite akkamiin kophaaf irra dhiqaa saniif takkitti fi fuudhanii qalbii ofii duroomsuun haqaa saniif takkitti fi fuudhanii qalbii ofii duroomsuun haqaa Cila keeysan bareechuu dhufne hirmaanne gamanaaf gamaani guyyaa gammachuu gaa'ilati qaxalee misirroo lamaani horaa buulaa wajjin jiraadha isinin argatin hamaani alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leymani alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leymani Mustafaan shamarree dinbeeytu onneesaa keeysaa gaafatame iddoo isinitti argamtu barbaaduuf ol ka'ee dirqame sababni hawwiisaa dhugoomsuuf dhimmi kun bar itti yaadame barbaacha isi faana dhaawee nama kan jaallatu kunname namni qalbii isaatiif dawaa kan inni jaallatu argame birillee diiniina shagamte tannamusni isi eegame pirimeer liigii jaalalaasaan injifaachuun waancaa kenname hirenteeysan dhugaan bareedde yaa'annaan waligaan naqame hirenteeysan dhugaan bareedde yaa'annaan waligaan naqame jireenyi dhaloota lammaffaa fakkaatu as boodaan eegala bilisaa uumaan irruun qabne
ربين كن في والجاللا مصطفى خب ما شودي بهودان قبر ما سجلا فتنا جاللا سنخان دبري فود بريد تلا أستاذ مصطفى من نوري درانو برسسك أخفلا بشاشة تبجي سانما نما نيارن همان نفولا جالل ساوجي والأرقى الراجن نوس ما شاء الله قمتشون دان ديدين هردفا جراد داقنا ما بقلقلا قمتشون دان ديدين هردفا جراد داقنا ما بقلقلا يا ربي مسروتا كينيا ولي في الدنوف قمتشيسي مصطفى كما آملك تساني تخوكو فالشيسي ilmaan haadhaaf abbaan racaalu isaan jidduu nu fargamsiisi fuulduree isaanii bareechi waldhabbii isaanii dhaabamsiisi yaa boodhiirti tunnu madhiiraa tan lubbuun jirtu haadha jalaa fuutee kan wajjin hin guddisiin qindii taasifattu meelaalaa tan saatiif itti ilaalu namu kun hundi sababa jalala isaatu bakka warra bu'ee eeggatee tola itti oola isaatu bakka warra bu'ee eeggatee tola itti oola cidha keeysan bareechuu dhufne hirmaanne gamanaaf gamaanii guyyaa gammachuu gaa'ilati qaxalee misirroo lamaanii horaa buula wajjin jiraadha isinin argatin hamaanii alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Limani alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Limani sababa bal'ina farrisi warri maana keeti jabeeysi haala gaarummaa fi jaalalaan barakaa fidi argamsiisi suura jaalala madaalamaa abbaa maana keetii nyaachisi walirraa fageenyaa waloomaaf qophummaa jidduutti garsiisi rooba jaalala gannu baasee dhageenye bar isaa didichuu faana isaa yoo laallu Mustafaan yaadannee leeymaan isaa jaalachuu hirmaannaa dheyne haa jannuuni rabbiin wajjisin haa bulchuu dabalaa keeysan isin wajjin hirmaannee as dhufne qoddachuuf dabalaa keeysan isin wajjin hirmaannee as dhufne qoddachuuf galaana jaalala maddasaa waliin baanadhaa isillachuu eegaltan jireenyaa lammaffaa khawwalin naqattan gammachuu sababaa khubummaa khaleetiif yoo qabaattanis wal qaanfachuu arrabooda walii falaalii sodaan hin jirtu wal dhungachuu Ustaaz Mustafaan kee kitaaba qofaa miti tanaas ni beekaa barsiisaa jaalalaa dhugaatii asiinis naaf hubadhu sheekaa kallattii jaalalaa sirritti akkaataa deemsa si akeekaa jecha haadha manaa buharsuu isarraa dhageessaa sesseeqaa jecha haadha manaa buharsuu isarraa dhageessaa sesseeqaa jaalalaa ganamaan bareeddee diiniin qajeelte daandii sirrii gammachuu malee cinqiin qabdu jalqabarraa ilaa xumurrii ummata muslimaa hundaafuu isin haa ta'uuti amiirrii jaalalaa teessan gajjabeessaa akka toluuf keessan fuuldurri baganuuf gammaddaani alfaa mabruuk baarakallahu lakuma jiruun keessanas boodan tolaa Mustafaan sodaatina humaa akka Khadijaadhaa fi Nabii akka Aliyyidhaa Faatumaa jannatul firdoos waliin dhaqaa
waliin tolaa jenna khatimaa jannatul firdaus waliin seenaa waliin tolaa jenna khatimaa koriidarri jalaala dhufee singiloonni karaarra maqaa harka qalleeyyii jaalalaatiin bana hirribarraa dammaqaa misoomni jaalalaa haatimu daddafaa warra sooddaa dhaqaa tanarra koomentiin barbaannu isinirraan qeeballu qeeqaa tanarra koomentiin barbaannu isinirraan qeeballu qeeqaa cidha keeysan bareechuu dhufne hirmaanne gamanaaf gamaanii guyyaa gammachuu gaa'ilati qaxalee misirroo lamaanii horaa buula wajjin jiraadha isinin argatin hamaanii alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leimani alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leimani